Jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu Bunuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin agarsiisuu irra viidiyoo gabaabaa tokkoon qabadhee dhiyaatee jira. Viidiyoon keenyas yeroo baay'ee YouTube chaanaalii irratti viidiyoolee garaagaraa uploadni goona akkasumas subscriberiin keenya location akkamirraa akka subscribe baay'inaan nu godhee jiruu fi dhiira immoo dubaraa hedduu baay'ee subscribe kan nu godhaa jiru akkasumas yeroo subscriberiin keenya baay'inaan online irratti argamu yeroo akkamii maaliifi yeroo baay'ee yeroo viidiyoo upload YouTube channel keenya irra goonu yeroo subscriberiin keenya subscribe namni channel YouTube keenya godhe online irra argamu ta'uu qaba. Saniifuu yeroo akkamitti akka beekuu qabnuu fi bu'aan yeroo subscriberiin keenya online irratti argamu viidiyoo upload godhu akka hedduu channeliin keenya beekamtee argatu akkasumas viidiyoon keenya beekamtee argatu godha. Siistemoota akkamiin beeknee yeroo subscriberiin keenya online irra argamu san irratti channelii keenyaaf viidiyoo ol baafna akkasumas reeshoo biyyoota addunyaa tanarra jiran keessaa biyyoota YouTubeef uummanni itti fayyadamu keessaa biyyoota akkam keessatti subscriberiin keenya baay'ataa kan jiru qabadhee dhufee gara viidiyootti seenuun dura warri akka subscribe godhan channelii keenyaaf haaraa kan taatan subscribe godhuuf akka yeroo hunda viidiyoon barnoota YouTube garaagaraa isin bira ga'uuf ol notification irra godhadhaa. Kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa jalqabe browserii Chrome irra bantanii YouTube channelii keessan hoggaa seentan maal gootanii wanni murteessaan yeroo subscriberiin keessan online irratti argamus ta'e waa hunda godhuuf YouTube studio seenuun dirqama murteessaadha jechuudha. Gara YouTube studio deemnee YouTube studio erga seenneen boodatti maal goonaa kallattumaan gara dashboardiitti isin geessa. Obsaan eeggatanii gara dashboardiitti erga isin geessan boodatti maal filattan eeyisaay location kanaa fi baay'ina namoota kanaa harkattan kan jiru waliin ilaallaa jechuudha. Erga akkanatti YouTube studio seenneen boodatti gara dashboardiitti isin geessa. Audience waan jettuutu jira. Audience irra seenuudhaan kallattumaan gara maalii deemtanii baay'ina nama subscribe YouTube channel keessan godhee isitti akka argamu akkasumas dubara moo dhiira iskeelii waggaallee ni kaaya. Waggaa asiif jidduun baay'inaan YouTube channel keessan daawwataa subscriberiin keessan baay'een iddoo kanarraa argamaa hanjuu isiniif ofumaaf isin himaa jechuudha. Maal gootanii iddoo profaayilii YouTube channel keessanii jirtu filattanii YouTube studio seentan. YouTube studio erga seentaniin booda maal gootanii karaa dashboardiitti isin geessa waan ta'eef by default YouTube studio irratti kilik godhattanii seentan isin. Dashboardiitti aanee jira jechuudha. Audiensiin kun iddoon itti locationaa fi baay'ina namoota subscriber keessan yeroo isaan online irra argamanii torbaan keessaa guyyaa akkamii akka online irra baay'atan kallattumaan kalarii dibee isin agarsiisaa jechuudha. Egaa amma dashboardii irra isin geesse maal gootanii dashboardii kanarratti wantoonni murtaa'oon beekamuu qaban jira. Har'aaf viidiyoo keenya garuu audience analytics keessa seenaa jechuudha. Analytics keessa seenuu kallattumaan gara baay'ina nama sanii akkasumas tiraafikii garaagaraa eeyisaa subscriberiin keenya isarraa akkasumattis social miidiyaalee garaagaraa illee eejii waggoo meeqaa iddoo baay'inaan channel keenya daawwataa kan jiru asuma keessa argattan. Analytics kan jiru irra kilik gootanii jalqaba overview irra isin geessa. Kontaaktii jira. Itti aansuudhaan audience waan jettu jira jechuudha. Iddoon itti baay'ina kana hunda iskeelii kanaa fi waa hunda argattan iddoo itti audience duratti. Kontaantii irratti wantoonni qabamu ni jiranii isaan yeroo biraa viidiyoon itti deebina. Itti aansuudhaan audience waan jettu jira jechuudha. Audience irratti kan waan amma jee kana hunda argattan. Akkumaan isin jetti yeroo viidiyoo upload isin gootan murtaawaa ta'uu qaba. Yeroo subscriberiin keessan online irra argamu ta'uu qaba. Erga audience irra seentan booda waa hundaa'uu kanatti lafa isin haa iskeeliidhaan reeshoodhaan akkasumattis parsantaadhaan ni kaayaa jechuudha. Erga isin booda gad harkifattanii ilaaltanii akkanatti giraafiin gama jalaarra argamuun giraafii subscriberii keessaniis ta'an subscriberiin keessa yeroo viidiyoo daawwatuuf baay'inaan yeroo kam online irratti argama yeroo kam immoo online irratti akka hin argamne. Kana jechuudha ajandaan keenya inni murteessaan when your viewers are on a YouTube yeroo itti YouTube fayyadamu baay'inaan subscriberiin keessan
sabiskiraayibariin keenya yeroo akkam akka ta'e karaa salphaatiin asirraa baruu ni dandeessanii jechuudha. Erga gara kana dhuftaniin boodatti maal isin agarsiisaa iskeeliileen amma guyyoota tartiibaan qabaa akkasumatti sa'aalee baay'ina tartiibaan qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf guyyoota sanbata sandee jechuudha. Itti aansuudhaan immoo Monday, Tuesday tartiibaan qabaa. Sa'aalee immoo sa'aa PM fi AM qabaa akkana gallaaluu dandeessanii baay'inaan amma iddoon qalamni kana gugurraacheessa kun keessa yeroo baay'inaan sabiskiraayibariin kiyya onlaayinii irratti argamu. Akkasumattis cinaacharra kan jiru baay'inaan guyyoota sanbata guddaa jechuudha. Akka Harargeetti alada jedhama. Akka afaan Oromootiin immoo sanbata jedhama. Afaan Ingiliffaatiin Sunday jedhama. Baay'inaan kan onlaayinii irratti argamu. Baay'inaan kan kalariin kun gosa gurraacheessa kun yeroo sabiskiraayibariin kiyya onlaayinii irratti argamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nan sabiskiraayibarii fi sabiskiraayibarii keessan nama sabiskiraayibii isin godhee viidiyoo keessan laaluu fi osoo sabiskiraayibii hin godhin viidiyoo keessan laaluu akkasumattis baay'inaan parsantiin dhibbii amma fakkeenyaaf chaanaalee kiyya warra sabiskiraayibii godhee viidiyoo kiyya laalu dhugaa 25 hanga 34 gidduutti 100% keessan laaluu dandeessan. Akkasumattis dubaraa fi dhiirayyee addaan baasee kaa dhiirti parsantii 74 tuqaa wayii dhalaan immoo parsantii 30 fi 24 baay'ee gabbu'aa jechuudha. Baay'inaan kan chaanaalee kiyya laalu viidiyoolee chaanaalee kiyya jala jiru laalu dhiiraa jechuudha parsantiin 74. Inni itti aanu immoo baay'inaan biyya kam keessatti YouTube chaanaaliin kiyya view ta'ee top ji'oogiraafikaalii jedha lookeeshina jechuudha. Biyyoota addunyaarra YouTube chaanaalii fayyadaman Jarman sadarkaa tokkoffaarra jirti. Fakkeenyaaf namoonni Jarman keessa jiran sabiskiraayibariin kiyya baay'een Jarman keessatti kan argamu parsantii 5.9 Jarman keessatti argama. Itti aansuudhaan Indiyaa keessatti 3.6 chaanaalee kiyya view godhanii akkasumas Saudi Arabiyaa keessatti 3.4 United Arab Emirates yookiin Dubai fa'aa keessatti 3.3 United Kingdom yookiin Ingiliz fa'aa keessatti immoo parsantiin 27 2.7 kan daawwatamu jechuudha. Biyyi guddoon sabiskiraayibariin kiyyaas ta'e warri chaanaalee kiyyaa viidiyoo kiyya daawwatan Jarman keessatti kan argaman. Akkasumattis baay'inaan namni YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayibii godhee maamila kiyya ta'e yeroo inni irratti onlaayinii irra argamu sanbata yookiin alada kan jedhamu kana egaa yeroo kana laallachuudhaan yeroo isaan onlaayinii irra argaman kanaaf viidiyoo keessan ol baasuun hedduu murteessaa isin fayyada. Maaliif beekamtii chaanaalee keessanii dabalaan jira. Irraa viidiyoon keenya nama hanga yeroo kanatti nagaan tura. Yeroo gaarii yeroo viidiyoon keenya isin bira ga'uudha. Sabiskiraayibariin godhin sabiskiraayib like share godhuun dagatina. Yaada qabdan koomeentii irra nu kaa'aa. Waan nu daawwattaniif galatooma. Yeroo gaarii nagaan turaan isiniin jedha.